Akkam jirtu daawwattoota keenya kun OBN International. Guyyaa har'aa keessummaa isiniif qabannee jirra dhimma haala biyyaatii fi dhimmoota dimokiraasii jijjiirama biyya sana keessatti gaggeeffamaa jiru irratti keessummaa ogeessa seeraa Nageessaa Oddoo istiidiyootti isin afeerree jirra. Hanga xumuraatti waliin turan afeerraa keenya. Nageessa baga gara istiidiyoo keenya deebitee nagaan dhufte. Afeeruu keetiif horii bule. Marii keenyatti tun seeniin dura garee tokko qabdu isin garee asitti walgeessanii torban lama torban sadii sabab salaamota hirmaachistanii kan maree gaggeessitan. Mareen suni dhimma maal irratti yeroo baay'ee dhimma dimokiraasii dhimma jijjiiramaa waan jedhuuf keessaa qaba. Keessumatti immoo dhimma Itoophiyaa dhimma Oromiyaa irratti xiyyeeffata. Mee uummataaf ibsi akka walii galaatti. Nuti akkuma beektutti biyya Oromaa keessa jiraachaa jirra. Bakka biyya Oromaa keessa jiraannutti ammoo qalbiin teenya biyya jirti. Haala biyyaa san guyyaa guyyaadhaan odeeffannoo hin hordofna jechuudha. Akkuma nama achi jiru yookaan as jiraanne qalbiin achi nu jirti waan ta'eef hin hordofna. Hojii hojjannaa barnoota barannaa jidduu sanatti waan biyyaa sanirra maal gumaachuu dandeenya ka jedhu wal gagaafanneeti nama muraasa ta'ene yaadaan gumaachuu hin dandeenya yaada kennuu hin dandeenya yaada bu'aa fidu yoo ta'e yaada irra kennuu waan ta'u irratti waan karaa nama qajeelchuu waan kallattii argisiisu godhuu hin dandeenya ka jedhuun library East Side Freedom Library jedhama St. Paul keessa argamu keessatti warra wal dubbannee Sunday yeroo sa'a 10 kaasee haga sa'a 1 every other weekend yookaan immoo weekendii tokko torbee guyyaa 14tti yeroo mara wal geenna jechuudha. Mariin suni tokko nagaa naannoo keenya irratti haasa'uudha. Naannoo keenya jechuun naannoo Itoophiyaa. Naannoo gaafa Afrikaa kana. Naannoo gaafa Afrikaa kana mariin kun yeroo garii dhimma Oromoo qofarralletti Oromoon qofti ka haasoo afaan Oromootiin hin goona. Yeroo biraa immoo hawaasa adda addaa hawaasa Eertiraarraa, hawaasa Oromoorraa, hawaasa Amaaraarraa, hawaasa Sumaalee falirraallee gaafa Afrikaa san jiru affeerree naannoon keenya kun maal fakkaata ka jedhu afaan Ingiliishiilleen tokkoffaa warri poolisii adda addaa hordofulleen akka dhageeffatu warri mirga namaatiif falmatu akka Amnesty International, Minnesota Peace Project warri adda addaa ka dur waliin hojjechaa turre jira. Yeroo garaagaraatitti haala biyya sanii irratti fedhii qabu, interestii dantaa qabu hin hordofu. Warri kunilleen haala jirullee yaada kennallee akkuma dhage'anuuf jennee akkasuma ammoo hawaasilleen akka walitti fidu. Mariin nu asii goonu kun namni muraasi dhageeffatu irra dhiibbaa uumuu danda'a. Yaada keenya waan maraafu qilleensarra haa oolchinu yaada keenya haa baasnu mariin haa godhamu ka jedhuun jalqabnee jechuudha. Amma yeroo 4-5 wayii akkas goonee jirra. Marii madhiyootti gaggeessan irratti dhimma naareetiivii yookaan immoo himoo akkamittiin ibsuu danda'a Itoophiyaa akkamittiin ibsina Oromoon immoo akkamittiin Itoophiyaa ibsa waan jiru irratti mari'atanii turtan. Yeah, the Oromo narrative for Ethiopia jedha. Oromoon himoo akkamii qaba Itoophiyaaf. Himoo akkamii qabaachaa ture. Yoo himoo akkamii qabaate ammoo Oromoofu dantaa Oromoof eegsisuu danda'a ka jedhu irratti duraan himoo akkamit ture ilaalcha lama ture ilaalchi Itoophiyaa irratti Oromoon qabaachaa ture hayyoonni Oromootii fi warri siyaasa oofu ka qabaachaa ture kaasnee irra mari'achaa turre. Himoo sana mee gaggabaaf nu kaase jalqaba maaltu ture amma maaltu jijjiirame himoo sana irratti. Yeroo lama sadi jijjiirameera. Oromoon gaafa qabsoo jalqabu qabsoo akka sabaatitti jalqabu hoggantoonni Oromoo especially barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee turanii fi fincila diddaa akkasumatti qonnaan bulaa fi uummanni tiffateen kaasaa ture jira. Sadarkaa ammoo ideoloojii ka godhate warri Finfinnee irraa jalqabe sun warri qaraa akka hilee fidaafaa maquma Itoophiyaatiin qabsoofne achi keessatti walqixxummaa yoo finne Oromoo achi keessatti dantaa fi akka kabachiifatu goona. Leadership yookaan immoo hoggansa san Itoophiyaa san fudhachuudhaan goona akka sabaatitti maqaa sabaatiin hin qabsoofnu jedhanii garuu akka sabaatitti waan sabboonummaa sabaa cimsu qubee afaan Oromoo kana fa'aa waan kan hundaa godhaniitti ilaalcha san warra qabu ture. Achuma keessa immoo hayyootuma Oromoo san keessa lakkii maqaa Itoophiyaatti yoo jennu Oromoon akka Oromootitti yoon tokkoomini nuuf hin ta'u maqaa Oromootiin jaarmiyaan maqaa Oromootiin ta'uu qaba ka jedhuun warri akka Baarootumsaatii fi warri biraa warri adda bilisummaa Oromoo dhaabe jira jechuudha. Achuma keessa warri akka Huseen Suraa jedhamu fa'a lakkii adda bilisa baasaa Itoophiyaa jennee socho'uu qabna jedhee dhaaba akkasii dhaabee deemee ture. Akkas gooneeti Oromoo immoo gaafa Itoophiyaa dhuunfannu Oromoo achi keessa mirga fi kabachiifataa ka jedhu ture. Warri immoo maqaa Oromoo saba Oromootiin dhaabna jedhee walii galee maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhee dhaabe keessattuu immoo yaada lama ture. Yaadi lamaan ture kamii
qabsoofne maqaa Oromootiin maqaa saba Oromootiin qabsoofne eega biyya dhuunfanneen duubatti biyyuma san bulchina ka jedhu irra caalaan san qaban ture. Lakki Oromoon kophaa biyya ta'uu dandeetti akka Eertiraan fa'aa sochootetti Oromoon kophaa biyya ta'uu dandeetti yaada jedhullee ture. Garuu yaadi moohateen adoo yaada kana lamaanuu adoo qabanuu adoon araarfatin takka achumaanuu haa baanuuti qara achiin duuba sabi Oromoo murteessuu danda'a ka jedhu yaadi jiddu galeessi ture jechuudha. Kana lamaanuu warra qabutti waliin qabsaawaa ture adda bilisummaa Oromoo keessa. Ammoo yaadi irra caalaan jechuudha yaadi irra caalaan irratti walii galanii ciqileen gaafannee taakkuun fudhannaa. Hin fottoon dhannee yoo biyya kophaa kennaa jennee yoo dhiibnee jennee angoo biyyattii garuu hin arganna. Achiin duuba kaan yaada kaan itti dhiifna. Garuu Oromoo ittiin ijaaruudhaaf, Oromoo ittiin humneefsuudhaaf, sabboonummaa Oromoo ijaaruudhaaf Oromummaa dhaadheessuudhaan deemuu qabna. Suntu humna ta'ee humni sun eega masaraa mootummaa ta'anneen duubatti immoo biyyattii hundaafuu walqixxummaa finneeti biyya san bulchinaa ka jedhuun deemaa turani. Dhimmooti ammatti kaastu waggoota 50 ol kan deemedha. Himoo garaagaraatu ture. Akkamitti qabsoofna hundisaayyuu. Amma garuu sadarkaa sanarraa gara tokkotti dhufameera. Gara jina tokkotti. Gulantaa biraatti dabarre. Eeyyee. Mee isaan nuu kaasiiti. Amma kaa dubbiini yeroo san godhaa turanitti hedduu isaanii ka yaadaa turan hundi namaatu qabsoo Oromoo gaafa geggeessaa ture. Kun bosonaallee yoo ka'e cabsee jaarmiyaan Oromoo tokko mo'atee Finfinnee galaadha. Akka wayyaaneen mo'attee galte sanitti hedduun nama akkasii yaadaa ture. Yoo akkasitti bifa saniin cabsee Finfinnee gale instituushinii duraan jiranu ka humna waraanaa ka humna tikaa kana diigee akka fedhu ijaarrata akkuma wayyaaneen goote sanitti. Yookaan immoo fincilallee yoo ta'eeti dhaabni Oromoo tokko hoogganee dhaaba mootummaa keessa jiru adoon ta'in dhaabi mootummaa alaa hoogganee negotiationii addunyaatiin yookaan immoo biyyoota alaa regional organization Africa Union haa ta'uu IGAD haa ta'uu yookaan negotiationiin biyya biraa tokko jidduu seene bifa saniin masaraa mootummaa yoo to'ates yoo revolutioniin dhufes innis waa hedduu bifa haaraan jalqaba ka jedhu yaadi ture. Garuu sun hunduu hin taane tokko wanni ta'uu dhabee fi jaarmiyaaleen teenna cimanii leevilii mootummaa ta'anurra cimanii waan hin dhaqqabiniif qaamuma jaarmiyaa mootummaa keessa tureen bifa eegamneen power shiftiin dhufe dhaabbilee arfan gamtaa ta'anii biyya bulchaa turan keessa dhaaba TPLF irra gara dhaaba Oromoo gara OPDOtitti aangoon akka shiftii godhame jechuudha dhiibbaa saniin. Yoo akkana godhamu kana waan hedduu waan haaraa namaaf. Wanni haaraa ta'uufi maali? Jijjiirami kun dhufee amma gaafa wayyaaneen cina dhiibamtee Oromoon jiddu galeessa dhufeeti gara gaafa dhufu. Wanni uummataa hin galin tokko instituutioniin duraanii akka jiru jira. Mataa gubbaa qabate malee instituutioniin jaarmay sun jaarmiyaaleen jiran akka jiru jiranii isa san sirreessuun yeroo fudhata. Ilaalcha akka ideoloojiitti Oromoon Itoophiyaa fi qabaachaa ture sun ammatti akka durii saniin ifirraa jibbaa ifirraa dhiibaatii yoo laallee cunqursituu kennaa Itoophiyummaan jechuu adoon ta'in ilaalcha san ammaan tanatti teenna biyyi sun jenneeti biyya san Oromoon Itoophiyummaa jibbeetuun ta'in gita bittaa Itoophiyaa keessa ture yeroo garaagaraatti mirga abbaa biyyummaa irraa fudhachaa ture sanadha kan inni jibbe. Amma bulchee sanatti wayi jira. Waan sadi jira as keessatti. Wanni sadi maali? Tokko isteetii jira. Isteetii jechuun biyya jechuudha. Isteetiin maal qabdi? Isteetii if keessatti uummata biyya sanii guutuu qabdi, populationii qabdi. Isteetiin maal if keessa qabatti? Mootummaa ofi danda'e ka jedhu if keessa qabatti. Isteetiin maal qabatti? Teritorii qabatti. Daangaa biyya sanii lafaa fi mukaa fi qilleensa hundaa ka dabalatti. Isteetiin beekamtii addunyaa international recognition waan kana afur qabatti. Isteetii keessa maanti jira? Mootummaa jira. Mootummaan sovereign ka ta'e ka biyya bulchu jechuudha. Amma jijjiirama biyya sana keessa jira. Jijjiiramarraa kaanee gaafa haasofnummaa maaltu ta'uu qaba biyya sana keessatti fakkeenyaaf waa'ee naareetiivii isin mari'achaa turtan sana keessatti biyyi sun jijjiiramarra jirti. Jijjiiramni sun garuu jijjiirama diidaa dhufe miti akka jettee diidaa kan dhufe akka eegamaa tures miti. Biyyuma sana keessatti dhaabuma sana keessatti dhaabuma waliin hojjechaa jiru sana keessatti jijjiiramni ol ba'e. Jijjiiramni gaafa ol ba'u caasaan hin diigamne hundumtu achuma jira. Caasaan nageenyaa kan maalii kan jiru hundumtu achuma jira. Achi keessa maalti jira amma power struggle jira. Dhumatee hin jiru. Power strugglein caasaan duraaniitii fi warri haaree kun immoo caasaa bifa sirna demokraasiiti tolutti bifa walqixxummaa fidutti caasaa sanganaa sirreessuu irra jiran.
kanaaf power struggle jira. Kan uummatiin beekne kan dhaabbilee gidduutti dhoksaadhaan gaggeeffamu jechuudha. Yes, uummati keenya immoo shakkii qaba ammas. Tokkoffaa maafi shakkii qaba. Paartiidhuma kalee isaan tumaa ture. Paartiidhuma kalee isaan hidhaa turetti paartuma santu jira. Si galeemi isuma mootummaa santi jira. Maqaan sanuma jira. Maqaalee sanuma egaa barcuma olaanaarra gara nama keenyaatti shifti haa ta'u malee ammas haadi gumaa miti ka jedhu jira. Ammas warruma kalee sanii caasaan keessattuu sadarkaa aanaa sadarkaa godinaa sadarkaa maanii namootuma kalee turetti bakka jijjiirama addee jijjiiratan fa malee sanuma. Kanaafuu maanti nu jijjiirame ka jedhu shakkiin tokkollee jira jechuudha. Gama biraatiin gara ilaalchaatiin yoo dhufne especially ilaalcha siyaasaa irraa na gaafatte waan ta'eef kenna jedhee fudhatu irratti nami kenna irraa cadhise malee teenna hin sirreessina jedhee dhiibaan jiru irra caalaa. Irraa cadhisee ilaalaa jira hayyee yoo tolte hin fudhanna yoo toluu dhabaatte immoo ka jedhu irra jira. Qabsoofnullee mootummaallee jijjiiru. Uummanni keenya sadarkaa kanatti maaliif achirra jiraata? Maaliif sirna ture beennaa sirna uummata keenya nyaataa ture sirna uummata keenya waggaa lama guunne sirni uummata keenya ilma ajjeesee intala ajjeesee maatiidhaan akka isaan awwaalanne godhu kan hin darbe yeroo dhiyoo miti jechuudha yaadannoo yeroo dhiyooti kan kun raawwate. Haala sana keessatti maaliif sodaate? Moo jijjiirama barbaade yeroo barbaadeetiin arganne? Wayyaaneen gaafa dargii jisitu waan hundaa aangawooti hundinuu jiganii haariyaa wanni hunduu bifa haariyaan ijaarame. Ifin caasaan mootummaa bifa duru kiflaagaree 14 turerraa yookiin raas gazii dargiin ijaareerraa diigame heera haariyaatti heeri mootummaa haaraa caasaan hunduu waan haariyaatti ture. So mootummaan jigee jedhame waan haariyaa jijjiirama mul'ataa jechuudha. Jijjiirama mul'ataa akkasii wanni hedduun buqqa'ee haaree wayii dhufu waan akkasitti eegama. Bifa saniin hin taane tokkoffaa wanni hin taaneef addunyaallee tokko waraanni biyya sanii akka bittinnaa'ullee hin fedhamu. Caasaan jalqabee aduu biddinaa akka sirraawaa deemu deemsaan akka sirraawaa deemu irra dhiibbaan ta'e gara biraatiin immoo bifa haariyaa godhuufillee qaamni bifa haariyaan yookaan ijaaramee bifa saniin ta'u baay'ee ati kophaa biyya san keessa qaamni ba'e yeroo hedduu hin ta'u deeggarsa biyya adda addaati qabaateeti ka bifa saniin haariyaa ta'uu danda'u. So suniin argamne paartiin akkasii cimee bifa sanii mootummaa bifa sanii wanni godhulleen ol bahuu hin dandeenye. Therefore, smooth transition irra jira. Smooth transition kana keessa maalti ta'uu qabaadha. Tokko ummati keenya shakki ilaaluun isaa badii miti. Nullee shakkumaan laalaa turre. Haga warri kun gara aangoo dhufe fakkeenyaani shakki ilaalaa ture. Lakkisaa hin haarawu wanni kun waan hin haarofneef ummati jaarmiyaalee fi cimsatee akka filannoo haga filannoo gahuutti nagayaan deemaa of ijaarrataa harkaa gara fuudhuuti haa deemu. Yoo isaan gaarii hojjetanii haaromsanii bifa haariyaan bahani isaanillee haa filatu. Yookaan immoo jaarmiyaalee biraa kan waan kanarra qabsaawaa turanii jira, katti miidhamanii jira, isaan kana cimsachaa akka jijjiirame kun warra amma irra jirullee warra jijjiirama hoogganu akka karaa irraan gorre akka demokraasii irraa akka abbaa irreen ta'inillee irra qabsaawaatu filannoo gahee yoo filannoodhaan ta'e gaarii ta'a ka jedhu anillee yeroo hedduu yaada akkasii piroomooti godhaa dhufe. Dhufee wanni tokko ta'e tokko jaarmiyaaleen jiran akka nu yaannellee cimataa guddoollee cimaan dhufne tokkollee ta'an dhufne garuu amma gara tokkootti dhufaa jiranii ammoo ideemsi kana dhufe. Ideemsa kana keessa wanni ta'uu qabu tokko gama mootummaatti akka hanqinnaatti akka allaalu ideemsa kana wanni garasi ceesisu keessa tokko nagayaa fi araara buusu fakkeenyaaf achirra rikomendiin godhaa ture tokko Truth and Reconciliation Commission ka moodelii South Africa afa moodelii Liberia afa yeroo hedduu interview hundarra waan kana hinuma hima. Ministeera nageenyaa kan jiru kan dhaabatee jiru namoonni miidhaman hundumtuu kan dhaqanii irratti iyyatan dhaabatee jira. Maqaa jettee miti malee. Warri immoo miidhaa geessise immoo dhiifama gaafatu ka dhiifama argatu argatee ka dhiifama argan seeraan akka accountability illee akka jiraattu. Warri miidhamellee compensation barbaachisu akka argatu. Miidhama isaanii sun immoo himataniillee irraa akka fayyanu. Himatuullee dhugaallee argatuun callaanu waan xiqqaa miti. Ka jedhu yaadis hin jira. Warra immoo hidhatee bosona jiru maanii kanallee galchuu DDR waan jedhamu jira. DDR jechuun disarming, dissolution and reintegration. Hiikatanii dissolve ta'anii achi keessa reintegrate deebi'anii ijaaramanii gara productive citizeniititti ka barnoota deemee processii qaba innillee processii fi danda'e ka keessa dabran qaba. Waan kana mootummaa warra muuxannoo qaburra mootummaa affeeree jaraan dubbatee processii kana keessa dabarse gara nagayaatti biyyi darruu qabdi.
Fakkeenya Ogaadeen akkasiin galtee sun gara paartii gara isteeta fi keessatti naannoo Sumaalee keessatti wanni adda addaa fudhatte naannoo Amaaraallee gale naannoo Oromoo keessa garuu hafeera. Isa kanallee mootummaan xiyyeeffannaatti kennee galchuu qaba. Gara nagayaatti dabru lubbuun namaa dabruu hin qabdu haga danda'anitti tiraanzishinii kana ismuuz godhanii garasitti dabarsuu mootummaan kana adoo godhee garasitti gaarii ta'a. Muuxannoo biyyoota adda addaa ka qabnullee biyyoota adda addaa keessa maaltu ta'e ka jedhullee hin kaasna. Bifa kanaan argitee marii akkasii kana goona gabaabumatti. Dhimmoota federaalizimii wajjin kan wal qabatu biyya sana keessatti biyyi sun federaalizimiidhaan bulti sirna federaalizimiitiin yeroo baay'ee amma gaaffiin yeroo dhiyoo kana ka'aa jiru federaalizimiin biyya sanaa diigamuu fi wanti jedhu jira. Federalizimiin biyya sanaa heera mootummaatiin kan hundaa'e yoo diigames heera mootummaa wajjin wal qabata. Ati akka ogeessa seeraatti federalizimiin biyya sanaa sun diigamuu danda'a jettee yaadda? Federalizimiin biyya sanii yeroo gabaabaa keessatti diigamuu hin danda'u. Diiguu fi yaaluulleen balaa guddaa qaba. Haala amma jirutti tokko sirna federalizimii qofa adoo hin ta'in federalizimiin sabdaneessaa ammatti diiguu fi yaaluun balaa qaba. Kun waan yeroo dheeraatti hawaasi biraa fakkeenya waggaa 10 duuba 20 duuba bifa biraa haa godhannu jedhee godhuu danda'a uummati biyya sanii. Ammatti garuu akka amma jirutti gaafii dur dhaabateefisan gaafii fi bulchuu ka dur dhaabateefisan sunu sirriitti hin deebine. Akka istiraakcharii caasaa dur heerarra ta'eefisan hojiirra hin oolle sirrattu qara hojiirra oolchanii ilaaluun barbaachisa. Wanni sirraa'u garuu jira hin jira. Fakkeenyaaf wanni sirraa'u maal? Naannoo Affaar keessa nami jiraatu kamuu akka lammii Affaariitiin ilaalamuu qaba. Oromoonis naannoo Affaarii keessa yoo ka jiraatu jiraate magaala keessa maal keessa jiraatu danda'a daldaluu danda'a. Akka jiraata achiititti afaan san beekee aadaa san beeknan akka Affaariitiin ilaalamuu qaba. Discriminationiin jiraachuu hin qabu. Adda baasuun maal jechuun nama miidhuun wal qixan namuu ilaalamuu qaba. Kan naannoo Amaaraa keessa jiru akkasumatti. Gaaffiin koo inni guddaan federalizimiin akka waan diigamuuf ka'eetti qaama biraarraa gar tokkorraa dhageessa. Gama mootummaatiin garuu federalizimii kan jabeessuudhaaf deemaa jirra. Akka ijaarsa kanaan dura rakkoo kanaan dura qaban fooyyessuudhaaf deemaa jirra kan jedhudha. Burjaajessa kun fi diigamuuf ta'a kan jedhu burjaajessa. An kanaan dura miidiyaa tokko eenyu maaledaa jedhamu irratti namni wayii kaasee dubbadhee ture. Wanni ati jettu kun eessarraa ka'a paartii gara paartii tokkoo fiduu fi paartiilee siyaasaa Ihaadigi kun akka amma jirutti paartiilee isteetota biraa yookaan naannoo Benishangulirraa, Affaarirraa, Gambeellaarraa warra amma keessa hin jiru Sumaaleerraa as dabalatee naannoo 9 jiraami. Ihaadigi naannoo 4 qofa. Ihaadigi naannoo 4 qofa irraa dhufe Oromiyaa, Kibba, Tigraayii fi Amaara. Warri Tigraayii illee tokkoffaa akka amma jirutti tokkoffaa haga amma mootummaa 2 jira baay'ee. Mootummaan warri Tigraayii TPLF aangoo gadhiiste malee humna guddaa qabdi. Naannoo isii keessa mootummaan federaalaa kan gale goone ibsa baasaa bara. Muummicha ministeeraati walqixa mootummaa federaalaa kan Finfinnee ta'uuf mootummaan Tigraayii bara walqixa ibsa baasaatiin jiraata. Jechuun dhaadataa maal jecha waraana gahaa qabanii humna tikaa keessaa hin qabanii humna waraanaa keessaa haga ammaa hoggansa hedduun kasaaniiti dhaadachaa jiru. Garuu of danda'anii jiraachuu danda'u mootummaa federaalaa danda'anii hin jiraatan garuu wanni kun waggaa tokko qofa haga ammaa wal mo'atanii jiran si galaami. Ihaadigi keessatti isaanuu haga ammaa murtee kennaa jiran. Gufachiisaa jiran jijjiirama kana jechuudha. Kanaafuu amma muummichi ministeeraa maal yaade jechuudha. Yoo didan haa baani paartilee jiru kana walitti maknee warra 5 gadi hafe naannoo 5 amma paartilee michuuwwan paartilee waliin hojjetamu jedhamee waltumsa Ihaadigi waltumsu jedhanii ala jiran. Ka Sumaalee, ka Affaar, ka Benishangul, ka Gambeellaa, ka Sumaalee. Harari dabalata. Sumaalee dabalate isaan kana itti daballe paartii tokko goone paartii tokkoon garasitti gara filannootis paartii tokko goone itti deemna. Paartilee siyaasaa diiguun paartilee siyaasaa tokko godhuun naannolee tokko godhuudha jedhee warri beekaa burjaajessee dibbeedha jira. Kun kijiba soba heera mootummaarra ka jiru naannoleettu heera mootummaatiin ijaarame naannoo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mootummaan federaalaa Itoophiyaa naannoo 9 qabaa jedhamee ijaarame malee paartii kana qaba paartii san qaba paartii sana bulcha ka jedhu hin qabu. Paartileen tokkollee ta'anii biyya guutuu bulchuu danda'an paartiin tokko bulchuu danda'a walittalle deebi'anii bulchuu danda'anii. Andi paartii wayim ximir paartii jedha jechuudha. Paartiin tokkos ta'uu bulchuu danda'a Itoophiyaa paartilee walitti deebisanis bulchuu danda'anii.
Kanaafu paartiin tokko naannolee Itoophiyaa sagaliinuu bulchuu hin danda'a. Akkamiin bulchuu danda'a? Paartiin tokko ta'e amma biltsiginnaa paartii maaliya jedhan sana Itoophiyaa Prosperity paartiin sun paartiin Itoophiyaa Prosperity paartii damee Oromiyaa. Dameen Oromiyaa Oromiyaa bulcha aadaa Oromootiin afaan Oromootiin caasaa Oromiyaa. Paartiin sun ka Amaaraa damee Amaaraa bulcha. Ka Kibbaa bulcha. Ka Beenishaangul akka saniin paartii tokko ta'e wanni if danda'e naannoo sagali qoode biyyittii bulchuu danda'a uummati filannaan. Kana jechuun immoo biyya akka Itoophiyaa jirtu amma ani Facebook irra barreessee jennaan an fakkeen Ameerikaa fudhadhe. Facebook irra waan kana barreesseera. Heera mootummaatiin waliin dha'u federaalizimii sabdaneessa hin diigu jedhee barreesseera. Kan ammoo hayyooti seeraa hundinuu hin beekan. Warri biraa aktivistiin akka Jawaariilleen katabee Oromoo irraa adda isin baasaa yoo kana gootan. Uummati Oromoo sabaan ijaarameera yoo isin kana goota isin filatu akkanan jedhu jedhee mormee barreeffama dheeraa jedhee katabe malee heera diiga jedhee hin katabne. Hin jenne illeen. Akan diigne hin beekan. Hayyooti seeraa kamuu gabbaanii haa dubbatanuu hin beekanii heeras hin diigu garuu sabboonummaa xiqqeessuu danda'a maal jedhuu danda'a wanni kun ideemsi kun fagoo keessa waan biraa duuba jiraachuu danda'aadha malee heeras hin diigu federaalizimiis hin diigu argumentii an dhiyeessa sitti hima. Ameerikaa fudhadheani. Yaa kan Ameerikaatti deemuudhaaf inni walitti qabdee deebistaa. Fakkeenyaaf filannoon Ameerikaa kun election district kan jedhamutu jira. Aanaa filannootu baay'ina namootaatiin qoqqoodamee bakka bu'anii mana maree koongireesii mana maree bakka bu'oota uummata kan dhaqan jiru. Kan mana maree federeeshinii akka Itoophiyaa jennu immoo mana maree seenetii kan jedhamutu jira kan isteetaa bakka bu'an. Jarri kun gaafa dhaqanii garaagarummaan federaalizimii Itoophiyaatiif kan Ameerikaa kan Oromoo gaaffii sila jiru jira gaaffii afaaniitu jira gaaffii seenaatu jira. Kanaafi afaaniif seenaarraa federaalizimiin sun maal jedhama kan sabummaa irratti hundaa'e irraa yoo adda bahee rakkoo uumaadha kan kaasaa jiran kanaa juwwan hin fakkaatu dhibba kan jedhamu jira. Isa kana akkamittiin deebista? Yaa namoonni waan kan argii godhanii waan itti fakkaate Itoophiyaa keessa naannoleen afaan kophaa qabanii akka sabaatiin saba adda addaattu ka afaan adda addaa qabu ka maanii adda addaa qabu jira. Ameerikaa ammoo afaan Ingilishii dubbata hundinuuti. Faranjii fi wanni malee akka kanaan saba kana saba Oromoo saba Amaaraa saba maanii ka jedhu hin jiru. Kanaafuu ka Ameerikaa nuuf appilaayi hin godhuudha kasaan jedha. Kottu akkasillee ta'e sabuma tokkollee ta'e jechuudha. Federaalizimiin Ameerikaa mootummaan naannoo Minnesootaa waan Minnesootaa keessa jiru irratti paarlaamaan Minnesootaa qaba. Executive judiciary meerii qaba. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Minnesootaa waa hundaan waan seera irratti bahee seera naannoon baafattu jira. Seeraanillee heera fi qaba. Waan Minnesootaa isaanti murteessa. Isteetiin 50 dhimma naannooti mootummaan federaalaa keessa hin galu. Afaanillee kophaallee qabaatan qabaatullee dhabaatan dhimmi naannooti. Naannoo fiitiin murteessa. Dhimmi federaalaa dhimma federaalaati. Biyyi Itoophiyaa fakkaatu kan biraa Neepaal afaanii fi sabarratti hundaa'ee ijaaramee jira. Biyyi amma perfectly Itoophiyaa wal fakkaatu Neepaal. Isa keessatti paartii sooshaalisti paartii kan jedhamu jira. Paartii tokko naannoo hundaaf immoo warruma naannoo sanii ka afaan sanii jaara jechuudha. Naannoo hundarratti warruma santu sooshaalizim paartii naannoo moohatu keessatti damee naannoo sanii qaba. Damee naannoo saniitiin ka gariirra mooyaa ka gariirra hin mooyataa wanni caalmaadhaan ammoo barcuma paarlaamaa keessa qabu caalmaa qabuun moohatee biyya bulchaa jechuudha. Siigale koolishinii muti paartuma takka. Kanaaf naannoo Punjii jedhamu yoo dhaqu sooshaalisti paartiin warra naannoo saniitti dorgoma. Yoo moohatellee warruma naannoo isaanii ufuma bulchiti. Naannoon kuullee ifu bulchiti. Garuu sadarkaa federaalaa irratti biyya bulchaa jechuudha paartiin sun. Kanaaf dirqama paartii adda addaa ta'uu hin qabu. Paartii tokko ta'ee akkaataa naannoo isaatiitti dorgomee damee Oromiyaa damee sanii ta'ee paartii tokko ta'uu hin danda'a. Suni heeras hin faallessu yoo ammoo uummati immoo san hin fedhu jedhee dhiisuu danda'a filuu dhiisuu danda'a. Siigaleemi. Kanaaf waan naannoo paartii tokko ta'is naannolee ijaaraman diigaa federaalizimii sabdaneessaa diiga jechuun dhuga'amuti. Paartilee yookaan immoo naannolee kanaan dura
irraanfataman deeggarsa addaa barbaadan jedhamanii warra waaman warra akka Gambeelaa, Beenishaangul, Afaar kan itti kaaste kuni utuu sagalee qabaatanii sadarkaa paartiitti dhufanii kanaan durayyuu waggaa 27 darban aangoo argataniiru ta'ee kana caalaa guddachuu danda'u. Kun dhiibbaa sirni darbeerraan ga'eedha gama biraadhaan jedhama. Gama biraatiin immoo eega isaan dhufanitti dabalamanii sagaleen isaanii dhaga'amutti ka'e immoo federaalizimii diigamanii jedhu walii wajjin deemaa. Walii wajjin hin deemu. Wanni takka uummati biyya sanii hundinuu paartii cimaa tokko qabaatee biyya bulchuu carraa biyya bulchuu argachuu qaba. Fedhiillee qabanii dhugaallee qabaachuullee qabani. Siigalee Benishaangulis Sumaaleenis dhufee Itoophiyaa bulchuu piraayim ministeerii ta'uun fedhaa Affaaris. Garuu amma wanni guddaan nuti ilaallu akka Oromootitti jechuudha. Paartii san gaafa dhaabde wanni guddaan kan irratti dubbatuu mallu. Fakkeenya Ihaadig walitti dhufee seentiraal komitee fi egzikuutiiv yookaan hojii raawwachi koree hojii raawwachiittu walqixa baasnaa jedhee uummata miliyoona 3 akka qabuu fi uummata miliyoona 30 akka qabulleen nama sagal kun immoo nama 36 wal bada 45 walqixa godhee bifa saniin bulchuu paartii bifa saniin ijaarrate jechuudha. Kun heera mootummaa irra hin jiru dambii Ihaadigiti. Ka dhufu kun paartii ijaaramu dimokiraasismiti. Paartii dhufu keessatti akkamiin walitti baasan paartiin sun gisee ijaaramu bakka bu'oota koree jiddu galeessaa akkamii ijaarrata. Koree hojii raawwachiittu akkamii ijaarrata. Akka baay'ina sabaatiin godhamee ijaarratamu. Walqixa jedhamee ijaarratamu. Bifa kamiin ijaarrata kan irratti dubbatamuu qabu kana. Because yoo akka wanni sabaatii ijaaramu ta'e paartiin sun yeroo kamuu akkaatuma demokraasii lakkoofsa saba isaati paartii keessattis gaafa gar biyyaa dhuftu sadarkaa biyyaattis akkaataa baay'inaatiif sagalee qabduutiin ta'aa jechuudha. Akkaataa ijaarama isaati kan irratti xiyyeeffatuu qabnu malee paartii tokko ta'uun maalii diigaa maalii diigaa kan jedhan dhugaa miti. Kanaafuu akkamiin gaafa paartiin sun ijaaramu caaseffam isaa koree jiddu galeessaa akkamiin ijaarama. Oromiyaan meeqa qabaata? Affaar meeqa qabaata? Gambeellaan meeqa qaba? Kana kalaalamuu qabu. Koree hojii raawwachiittuu hoo bifa kamiin caaseffama? Naannoo irratti hoo akkamitti ifu bulcha? Akkamitti naannoo irratti bifa kamiin caaseffama? Kana kalaalamuu qabu. Kasirraa'uu qabu. Ka irratti dhiibbaa goonuu isa malee wanni diigaa san diigaan kun burjaajessa dhuga'amuti. Dhimmoota federaalizimiitiif dhimmoota heeraa miidiyaalee hawaasaas ta'e miidiyaalee tokko tokko irratti ka'anii rakkoo uumaa jiran akka uummanni keenya yaada garaagaraa qabaatuuf yookaan immoo hubannoo utuu hin qabaatin namoonni gara tarkaanfitti deemaniif kan kakaasu waan baay'eetu jira. Kun immoo hooggantoota Oromoo gidduutti gaappii yookaan immoo qilleensa gasheera akka wal hubanneef akka wal dhaggeeffanneef. Gaaddisni Oromoo isa booda wal gaanii mari'ataniiru. Dhimmi gaaddisa Oromoo sun yaadota ka'an kana wal dhaggeeffatanii walii wajjin ta'anii mari'atanii dhimmoota bakkeedhaa dhaga'amu sana yookaan immoo diinni fidee ajandaa godhee uummataa keenyaaf kennu sana keessaa bayanii gara tokkotti dhufuudhaaf maal gochuu qabu? I think hooggansi Oromoo wanni jalqaban kun baay'ee gaarii. Hawaasi keenya wal dhaga'uu qaba. Yeroo dheeraallee ka injifachuullee nu dhoogge wal dhaga'uu dhabuudha. Alalaaluurra wal keessatti waliigaltee dhabuudha ka saba keenya miidha yeroo dheeraaf wal dubbachuu dhabuun waan xixiqqoodhaan walitti mufatanii addaan faqachuun sirna dargii keessattis dhaaba hedduu ture keessa hooggantoota fi irra caalaa lammii ijoollee dhalattoota Oromoo turan. Icaate Oromoo itti ijaare yeroo dargii keessa meesoone hoogganaa ka ture Hayilee Fidaa Oromoo Dr. Maraaraan Fallachuma keessa turanii warri sadadi qofa sadadi dargii innilleen ifi wallaalu maal haa ta'u malee innilleen dhalatama Oromooti sadadi jechuun Mangistuu fadha. Warri akka Waziliig jedhamu Sannaa Liqqee falleen sulleen Oromoodha hoogganaan Dr. Sannaa Liqqee almost hundinuu Oromoota turan jechuudha. Ihaappaa keessas Oromoon baay'ee jira. Maybe toppii irra hin jirre isa warra Amaaraaf Tigraay irra ture. Garuu isaan sun wal quba qabaachuu dhabuun yoo diqqaate argitee dhiiroo akkana waliin jedhuu dhabuun isaanii wal haasa'uu didanii hunduu kophaa deemuun isaanii yeroo sanii kufaatii guddaa fi saaxileechuu saba kana. Achiin duuba haga wayyaanee kana keessas hunduu kophaa isaa qabatee wanni jedhuu dhabuun wal haasa'aa fi sirna argitee aadaa ta'e keessa jiru san bifa sanii waliin deemuu dhabuun komii qaban walitti dubbatanii walii galchuu dhabuun gaafa addaan fagaatte garaa waliin beektu kunis waan si jibbu seetaa namni oduu jidduu oofus hin jiraa argitee wanni walii waan hin beekneef
wal dubbisuu waan hin dandeenyeef mannaabab jedhanii wal dubbisuu qaamaanii fi miira wal dubbisuu waan hin jirreef qaawa banama qaawa san keessa sabii hin fayyadamu warra biraa fayyadamaa jechuudha. Kanaaf amma immoo qaawa san cufuuf walitti dhufanii wal dubbachaa deemuun fedhii walitti himuun bifa kanaan adoo deemne wayyaa jechuun kun waan guddaa kun jalqaba gaarii cimee itti fufuu qaba. Haga Oromiyaa irra bifa kamiin waliin hojjanna jedhu waan Oromiyaa hirachuuf sadarkaa federaalaatti tokko ta'anii dhaquu bifa danda'anuun bifa kana marii isaanii sadarkaa sanatti guddachuu qaba. Sadarkaa tokkoomuutittu deemuu qaba. Maanti tokkoomuu dhogga. Saba biraa waliinuu wanni uumaa jiranii gamtaa uumuu danda'uun kun barbeekumsa. Saba biraa waliin uumattee waliin deemuu danda'uun maali warri TPLF gaafa bosonaa dhufu kophaa fi Itoophiyaa bulche. Saba biraatu jaarmiyaa biraa wanni godhee saba isaallee Oromoo ergee kamaanillee wanni isaanii eeggatanii deemani. Gaafa dandeettu if bira darritee ka biraa qabatta. Gaafa ammoo waluun dandeenye ammoo akka malee hamtu. Kanaaf wal danda'anii walii abboomanii wal dhageeyanii dandeettii walii kabajanii waliin deemuun waan guddaa ummati keenya kanarra dhiibuu qaba. Wanni guddaa hojjetamuu qabu kun haa dhiibamu. Yoo danda'ame tokkotti yoo tokko ta'uu dadhaban lama ta'anii hiratanii haa deemanu kun sirna dimookiraasiiti biyya biraatti ka baratame. Hin dhageettu biyya Israa'elii fa keessa innaa filannoon godhamee ka'u ji'a meeqaa haga paartiin negosheeti gootu kootu ati sagalee 50 qabu ka sagalee 60 qabu haga wadhakkaa oli 50+1 barcuma haga argatanitti wal kadhatanii haga sanii mootummaan hin jaaramu jidduutan wal kadhatanii maal jedhaniiti harka caalma 50+1 sagalee yoo guutatan barcuma kana sii kenna ministeera kana sii kenna kottu na waliin mootummaa jaarraa jedhee kadhatanii negosheeti godhanii achi sagalee walitti dabalatanii gaafa 50+1 argatan mootummaa jaaran Jarmanii keessa akkasi. Filannoo Kanadaatti gaggeeffametis akkas ture. Warri paarlaamentarii Israa'el yeroo lamayyuu keessa deebi'anii filatan. Warri sirna paarlaamentarii hin bulu akkasi. Kana baratuu qabnaadha amma. Amma biyya keenya keessatti rakkoon jiru kanaan dura jaarmiyaalee Oromoo diinatu yookaan immoo humna kan biraatu akka addaan diigamuuf karaa garaagaraatiin paartii mormituu turte akkamittiin akka paartiilee diigan paartiin Oromoo gaafa cimanii ba'an amma dhiibbaan sun irra hin jiru. Dhiibbaan dhufee qaama biraadhaan dhufee dhiibbaa uumu hin jiru. Walitti dhufanii marii murteessan ammoo uummanni gaafa isaan walii wajjin ta'anii uummatiin gammada. Gaafa immoo yaadii garaagaraa bahu uummanni deebii abdii kutachaa deema gara tokkummaatti dhufuudhaaf. Gara fuulduraatti hanqinoota kanaan duraarraa baratanii akkamitti walitti dhufuu danda'u. Keessumatti gama sooshaal miidiyaatiinis gama miidiyaalee hawaasaatiinis dargaggoonni qeerroon haala kamiin sana dhiibbaa godhanii uummanni kun yookaan immoo warri beektota siyaasaa jaarmiyaaleen siyaasaa walitti dhufanii gara fuulduraatti yeroo xiqqootu jira yeroo kanatti akka fayyadamu. Wanni godhamuu qabu qeerroon hawaasa warri dhiibbaa adda addaa godhuu danda'u foorumii adda addaa uumanii walitti haa fidan walaa mari'achiisan yaada isaanii haa arganu sii galeemi yoo wanni akkasii irra deddeebi'ee jedhe walitti dhufuun waan amma gami Oromoo akka tokko walitti dhufeef amma gami biraatu warra Amaaraatu amma walitti dhufee jechuudha. Amma isaan jalqaban maaniif wal qoxxeedha beeki argite jarri sun tokko taate akkamitti nuti akkamitti tokko hin taane dhee uummati itti dhiiba jechuudha. Kanaafuu walitti dhufan. Kun immoo yoo isaan ammoo walitti dhufanii waliin hojjechuuf walii galan kenna immoo gulantaa tokko dura dabruu qaba. Sadarkaa tokko deemee makamuuyyuu qaba jechuudha. Sigalee walitti makamee humna godhatuu qaba. Kun waan barame akkas gootu malee tokko riisoorsii silaa kophaa fayyadamtu san walitti beeziin kee dhaqee walitti makama. Humna horatta riisoorsii walitti deebifatta. Argite waan silaa dhaaba adda addaatii kennu uummati illee bakka tokko kenna. Humna godhatta. Dandeettii adda addaa walitti namni dandeettii adda addaa qabu gaafa walitti seenu mul'ata adda addaa walitti godhee fagoo socho'uu danda'a. Biyyaaf illee gaarii diinagdeef maaliif gaafa mootummaa ta'etu humnoomeellee yaada cimaadhaan deemuuf humna gaariidhaan cimfatee deemuuf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef isa kanaan dura dimookiraasiin waan hin turreef biyya san keessa abbaa humnaatitti abbaa qawweedhaan wanni ta'e qabata ture. Amma garuu karaan banamaa jira. Dimookiraasiin illee kaammoo mirkaneessuu dandeettu yoo walitti dhuftee humna godhatte qofa. Yoo humna hin qabne kama duraan humna qabuu fi kama wanni jirutti itti fuufa jechuudha. Achi iyyitaa jechuudha. Achi wal fixutti deemta. Uummata illee akka hin gaagaane wanni cimaadhaan argitee akka deemuu dandeettu walitti dhufanii biyya san baraaruu biyya san gara dimookiraasiitti tarkaanfachiisuun dhaabbilee ciccimaan jiraachuu institushiniin ciccimaan jiraachuun baay'ee barbaachisaa. Kanaaf foorumii adda addaa haa uumanu warri biraa jechuudha warri niwutiraaliin walitti haa fidu jira kana. Maanti hanqate maanti isteejii tokkorra fidanii maanti hanqate maanti isin jidduu maalirra waliigaluu dadhabdani. Ebelu hogganaate umalee ebelu ta'u malee yoo jedhanii kana ta'e illee haa beekamu.
Dhimmi hooggansaa filannootti deemamaa jira gara fuulduraatti uummanni dhaaba barbaade paartii barbaade filuu danda'a. Gama biraatiin garuu gara xumuraatti deemaa jira gaaffii deebii keenyas. Inni guddaan uummanni Oromoo waa hedduu keessa darbee dhufee jijjiirama har'a jiru irra ga'ee jijjiirama kana cimsee itti fufuudhaaf tokkummaa isaa eeggatee sabboonummaa isaa eeggatee itti fufuudhaaf maal gochuu qabata dhumarratti? Dhumarratti wanni itti kennu dhimma sabboonummaa kanarratti sabboonummaan institutionaan hoogganamuu qaba. Jaarmiyaalee qabaachuu qaba. Jaarmiyaalee ka siyaasaa qofaa miti. Ka siivikii qabaachuu qaba. Ka amantiitiin deeggaramuu qaba. Jaarmiyaalee mirga dhala namaa hojjetanu, ka waa adda addaa hojjetanu qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Jaarmiyaalee yoo jiraatte jaarmiyaaleen dhiibbaa gootii karaa argisiistii akkasuma immoo hooggantoota qabaachuu qaba. Hooggantoota fi dhaga'uullee qaba. Uummatillee dammaqina sirrii qabaachuu qaba. Waan sabboonummaa kana ilaalchisee sabboonummaan akka ibiddaati. Ibiddi midhaan itti bilcheeffatuu dandeetta waan gaariidha. Hin oo'ifattaa waan gaariidha. Yoo ammoo sirra yookiin mana sirraa gubaa yookiin harka si gubaa yookiin waan adda addaa waan badduulle. Akkuma amma qawwee namni beeku ittiin maybe diina ajjeesaa bineensa ajjeesaa maal godhaa yoo ammoo akka hin beekne ta'e baraqee si gubuu danda'a. Boombiin si tadho'uu danda'a. Waan hamaas waan gaariis ta'uu danda'a. Akkaataa qabannaa keetiitti murteessa. Sabboonummaan tun gaafa biyya Awurooppaa keessatti waan goote keessa sabboonummaan Jarmanii gaafa qara dhalattu biyya Jarmanii tokko goote. Jarmanii biyyoota adda addaa keessa turte. Xaaliyaanii keessa ka turte jira, ka Oostiriyaa keessa turte jira. Nami Ottoman Bismarck jedhamu lola gaggabaabaa godhuudhaan unification of Germany. Jarmanii walitti qabee biyya Jarman jedhamtu ijaare. Sabboonummaan Faransaay immoo biyya teennattu qabameera Jarmaniin ka jedhu ture. Lola Jarmanii waliin godhaa turanii Jarmanii cimseera. Bada Faransaay cimseera. Sabboonummaa Italii maal godhe? Italii biyya Italii jedhamtu akka ijaaramu nami Garibaldi jedhamu. Garibaldiin hooggane Italii akka amma sheeppii amma qabdu akka ijaaramu godhe. Sabboonummaan Raashiyaallee Raashiyaa argitee sirna mootii ka dur bultuun irraa balleessee sirna onni amantii ortodoksii calaqa ofattu ka ture biyya guddoo akka ta'etullee ijaareera jechuudha gargaareera. Sabboonummaa akka Yugoslaaviyaa jirti. Yugoslaaviyaa akka finciltee abbaa irrummaa fi sirna gita bittaa jalaa akka ba'u godhe. Raashiyaa fa'aa biyyoota adda addaatti qabataa ture. Isii jalaa bilisa akka gootu godhe. Garuu maal ta'e sabboonummaa isii dhaqee gara sabboonummaan sabarra hundaa'e kun deebi'ee Albaaniyaa fi Kosoovoo fi maaniin kun dhaqee diige jechuudha. Yugoslaaviyaan deebitee diigamte. Sirriitti waan hin qabatamiiniif. Daangaa fi eegatee waan hin deeminiif. Sabboonummaan sadarkaa sabaatiif godhamuuf. Sabboonummaan sadarkaa biyyaatiif godhamu wal simee adoo tokko tokko hin diigin wal danda'ee yoo deemuu dhabaate akka Yugoslaaviyaa san diigamta. Sabboonummaan Jarmaniillee maal ta'e? Ekstiriimii deeme. Akka ekstiriimii deemee maal ta'e? Gosa akka Gustaafi jedhaman fakkaata. Gustaafi fa'aa ji'uufa fixuu qabna fi keessaa balleessuu qabna ka jedhuun akkasumallee nuti sanyii addaati ka jedhuun addunyaarra banqaaqee dhaabatuu hin dandeenye argite akka Jarmanii Bismaark ijaare saniin peesii fi eegatee hin deemne akkasuma immoo hoogganaa nama beektaa xiqqoo akka malee baay'ee haasawa danda'u kamaanii nama akka paartiin naazii jedhamu keessatti nama Hitler jedhamu fa'aa ol dhufee dhugaadha yeroo san Jarman addunyaarra tokkoffaa turte akka amma Ameerikaa kan super paaworii turte Jarman. Garuu malaan deemsifatuu dadhabde humna sabboonummaa ijaarame san tooftaadhaan deemsifatuu dadhabde uummatillee nama ka'ee fokkuru akka Hitler isan gula wanni godhee isa filate paartiin naazii sun addunyaarra lola bane jechuudha. Xaaliyaan qabatee sabboonummaan Jarmanii fi Xaaliyaanii dhaxxee balaarra buuche biyya sani. Waraana addunyaa tokkoffaa lammaffaan booda gaafa mo'amanu hin diigaman. Jarmaniin uummataa isii East fi West diigamte ideoloojiin sooshaalizimii fi wanni illee teetee hamileen isaanii kufee uummati Jarmanii haga ammaa paartii siyaasaan jaalatu sababa naazii sani. Paartii siyaasaan feenu nu Jarmanii saba cimaadha garuu wal gargaaree deebi'ee amma biyya ta'e malee diinagdeen isaanii dhabamee lola sanii faabrikaan hunduu barbadaa'ee kuftee turte. Sabboonummaan gariin akkuma waan gaariis qabu yoo qabata ittiin beekin yoo malaanii fi nama mul'ata qabuu fi nama qaroodhaan hoogganamin dhaqee deebitee diigamtee miidhamta miidhama hamaa keessa kun. Sabboonummaan Sumaalee maal goote? Sumaaleen gaafa Somaalilaandiin Ingilizi jala turte. Sumaaleen gadi aantu Xaaliyaan jala turte. Gaafa Ingilizi keessaa baatee Xaaliyaan keessaa baatu Sumaaleen sabboonummaan Sumaalee akka malee ol ka'ee ture.
biyyi sun lamaan waliin makamte Somaalilaandii fi Somaaleen jala biyya guddoo ta'e Ziyaad Barree jalatti sabboonuma Somaalee akka malee ka'e afaan ifiitiin baratuu jalqabanii qubee jalqabanii jechuudha waggaa muraasa keessa Somaalee yoo suma maal ta'e amma bakka wanni nu dhaabu hin jiru ka jedhu itti dhaga'ame jechuudha onnee irraa horattee Somaalee hafteellee ifitti tararannaa ka Itoophiyaa tanas hin fudhannaa ta Keeniyaas hin fudhannaa ta Jibuutiis hin fudhannaa waan afaan Somaalee dubbatu cufa walirra rannee Gireet Somaaliyaa jaarraa yeroon fudhanne qara humni kennaa hagam gayaa uf hin laalle hamileen deemte lola Itoophiyaa rabbante hin mo'atamte gaafa achi mo'atamtu deebi'ee biyyi kun hundu diinatti ta'ee mire gosaan isii tana gosaan gargaara hunduu qawwee kennaaf Itoophiyaanis gosa wayii taa loltu qawwee kennitiif jaarame dhaaba siyaasaa hidhee asitti deebitee wal balleessite waluu diiddee adoo hundeen godhatiin mul'ataaf ergitee ititanii adoon deemin ka'anii waaqarrabanii diigamte biyyinuu diigamte gabaabuma wanni jedhuu fedhe maali sabboonummaan bifa qabatan nama mul'ata qabu sirnaan ofille laalaa madaalaa ollaalle laalaa haala addunyaa laalaa biyyoota maraafuu sigalee biyya teenna saboota ollaalle biyyoota ollaalle hundaa bifa bilchinna qabuun deemuudha malee afuufamaniiti wanniidhaan hamileen wanni deemamu biyyas diigee ofis deebitee gadi diigamuu dandeetta hundu gaafa diina sitti ta'e suma keessa gosaan maaliin naannoon amantii waan adda addaatiin waan hamatti dhufuu danda'a kanaaf sirnaan mul'ataan ititanii yeroo fudhata dhawaataa sirreeffataa waa hunda deemuun barbaachisaa sabboonummaan ta'e reefuu ol kaate gaafa reefuu ol kaatu ati waa hunda waan godhuu dandeettu sitti fakkaata wanni hunduu yeroo qaba yeroo takka wanni dhoowee guddatu balaa qaba kanaaf ititaan sirnaan deemuudha hundinuu kennuma sirreeffachaa dhawaataa itti deemuu qabnaa ka jedhu gabaabumatti. Dargaggoon biyya keessa jiran biyya alaa jiranis keessumatti adeemsa biyya keessa jiru kana jijjiirama sana isaantu fidee uummata hunduma fidee gama miidiyaa hawaasaatiin wantoota uummata ijaaran wantoota wal barsiisan wantoota barumsa irratti yookaan immoo wanta sababa qabu wanta si amansiisuu danda'u akka geggeessaniif akka dhiyeessaniif maala godhan jetta. Namni dhuunfaa dantaa fi dursuu danda'a waan garii irratti. Namni garii immoo wal qoxxisuu danda'a. Ati wal qoxxisuu dandeenya. Isuma san fuunee tasabaa fakkeessinee dhiyeessuu dandeenya. Wanni akkasii saba balleessiti. Kanaafuu itti tanu hundaa haa dhaga'anu wal haa dubbatanu akka aadaa ta'eennaatti gamaa gamana haa baranu. Waan ati jette callaa qabatanii natta duulu yookaan waan an jedhe fudhatanii sitta duulu adoon ta'e gama lamaanuu haa dhaga'anu. Maafi jedheellee duuba haa xiinxalanu sabi keenya akkasii dhaga'e aadaan ta'een akkasi gama lamaanuu caqatte eega caqatteen duuba argitee murtee wayii irra geetti gaaddisa teessiste akkuma santi haa bulanu suuta haa deemnu ka jedhu gabaabumatti tasgabbiin haa deemnu nagee haa dursinu keessattuu amma walitti dhabiisi amma gaafa geddaa uumame kun waan bada'a walitti bu'iisa sabaa waa akkanarra uummati keenya haa fagaatu nagee jaarratee suuta magaalaa galaa qubataa waan ofii dhuunfachaa si galee wal dhaga'aa deemuun barbaachisaa tasgabbiin haa deemnu jechuudha tanuma dhaamuu barbaada. Hedduu galatoomi. Egaa daawwattoota keenya marii ogeessa seeraa Nageessaa Oddoo wajjin asitti geggeessinee asumatti xumurree jirra. Marii kanarraa waa tokko hubattu jenneetu abdii qabna. Sagantaa kabraa OBN International wajjin walitti deebina hangasitti nagaatti.